impaayera Itoophiyaa durii sana gaaraan hanga asab deemtu kibbaan haga mooyaaleetti deemtu impaayera sana yoo deebisuu baanne Amaara gudditti ijaarree raawwanna. Amaara gudditti ijaaruuf immoo jedhe Daawit Walde Goorgis gorsaan muummicha ministeeraa Abiy Ahmed. Daawit Walde Goorgis hoogganaa olaanaa dargii nama ture. Namni kun deddeebi'ee miidiyaa isaaniitis ni saasaa muummicha ministeeraa amma jiran kana faanas hiriyaa baay'ee walitti dhiyaatanii irra deddeebi'ee yoo impaayera sana deebisuu baanne shawaa guutummaa guutuu fi wallagga deebifachuu qaba Amaarri wal ijaaree lolee faannoo ijaaree jedhee waggaa 3 dura kana haasa'e baay'ee. Waan kun amma erga hojiitti hiikame leenjiin kennamaa ture waggoota lamaan kana keessa. Leenjiin wali akka ajaa'ibaatti Oromiyaa keessatti illee leenjisaa turan humna addaa Amaaraa. Kana hunda mootummaan naannoo Oromiyaa ofiin jedhu kan amma Dr. Hussein Atinaa kaafte maal hojjetaa wanni wayii jiru kan jette kun hin beeka. Koree giddu galeessaa irratti nuu dhiyaatee ture yeroo tokko yeroo Asaaminoo Tsiggee hoogganaa poolisii naannoo Amaaraa yeroo ture Asaaminoo Tsiggee Jeneraal Asaaminoo Tsiggeen Daawit Walde Goorgis faana waan kana hojiitti hiikuuf gaafa isaan leenjii eegalanii magaalota Oromiyaa keessattis aanaalee Oromiyaa keessattis sabaan Amaaraa kan ta'anii fi gara Amaarummaatti of hiiksan leenjii kennuuf yeroo eegalan Adaamaatti namni kun leenjiirra jira. Moojootti namni kun Asallaatti namni kun Finfinnee keessatti namni kun Kiramuutti namni kun Guttinitti namni kun jedha. Dirreedhawaatti namni kun leenji'aa jedhamee waa koree giddu galeessaa ODP irratti nu dhiyaateera. Kanan waan sobuun qabu. Kanaaf hatattamaan poolisiin Oromiyaa waan kana qabatee dafee waan kana haa rukutuu jedhamee yeroo sana namoonni qaqqabamanii hidhaman jiru. Kana poolisiin Oromiyaa hin beeka. Mootummaan naannoo Oromiyaas ni beeka. Booda immoo ni gadhiisan namoota kana hunduma leenatiin ajaja dabarsee gadhiisaa namoota jedhame. Qabatamaadhaan kanan beekudha. Amma maqaa qabu bakka bakkatti leenji'anitti maqaa adda addaa qabu. Dirjit neemii jedhanii qabataniiru maqaa fakkeenyaaf Dirreedhawaatti gurmuun ijaaramee socho'u maqaa Saatanaaw jedhama. Waan inni Oromoo Dirreedhawaa irratti raawwataa ture Oromoon Dirreedhawaa dubbataa ture iyyaa ture uu jedhee meeqa dhume gaafa sana namni dubbanne akkasumatti akka dhumetti Oromoon callisaa yoo baay'een dubbatinaadhama Oromiyaa irraa yoo dubbanne naannoo Amaaraa dallana aangoo qabna miti nuyi muummicha ministeeraa miti nuti biyya bushaa jirra miti nuti yoo barbaanne matamaayyuu fudhannaa nuti dubbatina hin kaasinaa waa'ee Finfinnee hin kaasinaa nu jedha muummichi ministeeraa. Dirreedhawaatti yeroo namni dhume sana Saatanaaw Adaamaa Minilik Salsaawwee jedhama gareen hidhannoodhaan haga bireenii fi snaayiperii hidhatee gaafa yaaliin ajjechaa Jawaar Mohaammed irratti raawwate Oromoo waan sana falmuuf Adaamaatti ba'e snaayiperii bireeniidhaan Adaamaa keessatti gamoorra dhadhaabbataniitu kondominiyeemii irra dhaabbataniitu Oromoo lafarraa duguugan. Namni tokko hin dubbanne waa'ee kana. Inni maqaa Minilik Salsaawweedhaan Adaamaatu irratti Asallaa Shaashamannee irra sochoosudha. Jarri kun ammas qophaa'aa jiru. Asallaa gidduu kana keessa waa ni agarra. Ni dhageessu dhiyoo kanatti. Jarri kun achirraa karaa Moojoo, Adaamaa, Walancitti, Fantaallee mootummaa naannoo Amaaraatu